Ilaa oolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaarraa fuudhu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 29. Yakkamuun keenya dhiigaan bitamneerra, faadaan bareedduu isaan raawwateera. Kan argamu bara 1941 dhaabbatee amammaatti tajaajilaa fi kenna kan hin qabne, uumaa kan qarqaarsa hin arganne, tajaajila kan hin qabne ta'uusaa hubannee deeggarsa kan nu godhaniif Waaqayyo mananii Mikaala kanaaf akka nu qarqaaran maqaa Waaqaatiin isaan gaafannaa. Manni kun deeggarsa kan hin qabne, qarqaarsa mana Beetlemii dallaa ijaarsa tajaajila adda addaa kan hin qabneef kan taraaqqate kan ta'e ta'uusaa akka nu hubattanii harka keessan nu hidhattan maqaa Waaqaatiin isin gaafannaa. Kan akka nu hubattan durataa mana amantaa Ortodoksii Mikaala Xaadessaa Dabuub Miraa Shawaa aanaa Daawuu ganda Bashii Qilxuu keessatti kan argamu kan ta'uusaa akka nu hubattan. Daaqoon Asaffaa Dabalaan jedhama. Kanaaf ammas amma danda'ameet harka keessan akka nu hidhattan, kaaniin isaan tajaajila kan hin argan, kan gargaarsa hin argamne, kan mindaa hin qabne, kan tajaajila hin argan kan ta'uusaa kan hubattanii harka keessan kan nu hidhattan maqaa Waaqaatti isin gaafanna.